Kuni Sababu maal jama kula kana ma Oromifaati. rakkoon warqammadha haa ta'u rakkoon qabu. Waraqata kun hin addaata argite. Kunillee haa ta'u rakkoon qabu. Calaqqisaadha. Kuniyoo karaa deebisa meeqa jedhe kan bira. torba fireen torba birrii dhibba. Tokkoon eebbiftuu kanne. Eebbisa wallahi bakka si eebbisa saritti. Ayyee kanallee keessa kaa'e bijaamaa diriiraa kanaatiin qaba. Okay, laali achi keessa si filachiisa amma. Yeroota kana keessa laali tokko si ta'u jira. Kuniyoo Ayyee jaalacha lakkii kanan barbaadu. Kanan barbaadu mee dhumarra ilaalaa kan biraa na filachiisi. Okay, kana si fudhanne eshi. Bicaa kana hoo. Bicaa dalaqqisa. Happiidha isaa sirriitti ganni mee uffadhu. Rifeensa mul'isaa? Mul'isu. Shuf rifeensi kee mul'ateera amma argiteetta rifeensi kee. Ani marachuun beeku ati rattabdee maratta hin mul'atu. Yoo? Anuu fudhadhee bartoo. Ani rakkoon kiyya keessaa fudhadha. Gurraacha isaa qabdaa? Keessaa fillamu. Dara kana keessaa meeqa filattee dura qoy. Dura kana gurraacha isaa keessa naa kaa'e. Qoy ka gurraacha keessa si kaa'udha gurraacha dhibeechi keessa. Ano? Inni gurraacha? Gurraacha difinii. Gurraacha difinii yoo jiraate keessa naa kaa'e. Gurraacha difinii kan hin jirre kaa bismillaahi. Gurraacha difinii hin jiru. Kun gurraacha difinii miti. Qoy mee firiitara irraa kaasee sitti agarsiisa. Firiitara malee ilaalta. Inoo? Gurraacha adii of keessaa lama qaba. Nan qaba. Gurraacha qulqulluu yoo jiraate hin barbaadu. Kana dhiisi. Gurraachi qulqulluu hin jiru kaa kunis gurraacha miti. Gurraacha ofaa keessa si maka kaaqeen fida rakkoon hin jiru kaawwan filadhu ta'u gurraacha tokko keessa si maka. Kana beektaa tamasaasa'ii diriiraa shaarbii wajjin isaa 400 sanan bitadhe. Isaan qawwaa sanii fi tamasaasa'ii fudhachuun barbaanne. Okay, amma ati afur sadii filatteetta sadeenuma kan irratti gurraacha tokko sitti si dabalure afur akka fudhattu. Eshi. Ta'a miti gurraacha tokkotti si dabalure. Rakkoon qabu wanitoo karariin hedduun wanta inni tolu jiraate silaadhe kan dhibbaa fudhadha. Gosa biraan qabdu kaayyoonyuu biraatiin. Zarii kanaatiin alatti kan biraan qabdu. Qoy kun adii qulqulluudha isaa? Moo kumsa silaati? Dimnis jedhaan adii qulqulluudha. Adii qulqulluudha kun? No adii qulqulluudha. Mee keessa isa silaa fidhiisi isa silaa dhiisi kana keessa kaa'e. Tokko miti natti fakkaata. Ganii. Qoy mee lubbiyyee kabraa hoo? Ganii. Oo lubbu kana hoo? Lakki diimaa kanan hin barbaadu diimaa qulqulluu yoo qabaatte godhi. Diimaa qulqulluu dharee kun? Ganii. Wayya lubbu qoy mee filachaa jirti diimaa qulqulluu dhabuchiyyee barbu wayya saruu koo. Bilawwan. Lakki ganni koo kana dhiisi. Natti hin tolu. Afur filatteerta gurraacha keessa siyaaba kushan. Firee lamas siyaaf ekkoo. Maal qoree? Jefrii damaan fudhadhure. Irdii fudhee bicaa fudhadhee miti. Tokko. Mee kararii eenyu sanaatiin tokko kitinaa dabali. Isaan sila dhiisisiin jedhe tokko dabali. Isa kam dhiisnaan jechuun kana? Diimaa toon ta'in isa eenyu tokko. Eewa isa keessa kaa'e tokko diriiraa sanyii. Nama sadii afur shan shanii bitire
tokko lama sadii gurraacha tisii maka ja'a siree tokkos kee fi waslaattii fi tokkotti bultan waan bultan. Ani guutuu dhagaa. Oshi maaliif guutuu Maaltu jira dee kan biraa? yeroo akkanaa keessa tokko tisii guutuu. Maalidha kan akkanaan jaalladhu? Shaashii ka shaashii akka maramu shaashii akkas godha. Kan akkatti baramu Wallahi akkanatti kan baramu. gurraacha kuni gurraacha yoo gurraacha jiraate iyyeetu keessa kaa'e. Gurraacha yoo jiraate kaa'e. Kunaa kun gurraacha bitire. Ishi. Kana si guute kana keessa as gurraacha si kaasa tokko. Gurraacha akkana. Kuni gurraacha ganni inni qabattee jirtu kun gurraacha qulqulluu. Kuni gurraacha dukini qulisa kutiya. Gurraacha. Ilami sharbi uffata kee irra jiru uffata keetii kanarraa wajjin wal bira qabi. Sharbi uffattee jirtu kana wajjin. Tokko miti argite. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habibti shoba kente Akkas kan jedhu. Hayyee ishi dhiifama. Ishi bakka ganni koo ishiidha torba guutee miti. Britari tu kan ngapa kese lubu. Gurraacha qulisa barkun. Hayyee. Hayyee. Si guuteera torba guuteera ishii kana garuu tokko hin qabda gurraacha akkana si fideetti kaa. Hayyee. Okay. Garii akkana jechuudha. Hayyee taate. Saamuna ammoo hin dagatiin keessa naa kaa'e. Saamunaa si dagadhu qoy. Saamunaa si dagadhu qoy keessa. Saamunaa hirdi kan birrii fudhanii keessa kaa'amiti. Sabu kudii balleessu sana. Ehoo. Ganni wanni sun akkamitti fayyadamu meenatti himi madaaminaa bittee akkanumaan ta'aa dura fayyadamu isaa wallaale. Maal? Kunoo bakka amma saamunaa fuutee gara kanaan kan jiru qibaatii mataa sana qibaatidha moo? Qoy nan laalatti qabu. Qoy si ilaalaafatti. Garaan akkam kana godhatan kan ta'e eenyuun akka maqaan haadhaa jiru. Samii kiyya maqaan haadhaa fakkaatti. Garaan turfaa na yarga dhooti. Ganni Akka waan kinu waan amartaa badee argan amma nagaa inni jedhani. Isa kam jette mangistirii? Sakana. Kun fundura kan jiru isatti aanee kan jiru. La karanaan. Gamanaan ganni La isa amma. Ganni koo karanatti deebi'i dhumarra kan jiru kara kanaan la dhumarra kan jiru kara kanaan. Waa isa. Bulumaa jigii dabar guchiyyaa. Isuma. Akkamitti fayyadamee hin beeku. Bareeda kana kasii bitte kun ikkoo baay'ee rifeensa bashaadha. Baay'ee shaggaadha bulumaa jigiin. Akkoo lakkee miiccadheetiin fayyadamamu osoo hin miiccatinire. Gizuma barbaadde fayyadame garuu amma ani ganama xaawwadheera laali rifeensa kiyya dhiqadhee jiidhuma saniin caafii isaatitti dibe. Baay'ee shaggaadha bulumaa jigiin dhugaa waaqayyo. Kan kana ga'u iyyuu hin jiru qabaatii minxisee dhumaarraa bulumaa jigii kan ga'u hin jiru. Ani kun maaraa dargaseen bulumaa jigii fayyadamaa jiru. Shaggaa si bitte ishee. Ayyela akkatti fayyadamu walaaliitiin taa'aa jira saniifin si gaafadhe galatoomee. Lakkoofsa keessaanin si erga ishee dobbu asin sittin hamman si barreessa keessaan.